أرجون. لا لمي أرجون فن أبا جالالاتي كوميديا جايبة أبا خبجاتي ورثا غوتاف سينا هررجي جالتما نما قالي أكا ورقي بكيو فجأفتي تن جالالا كانكي بهادي هجدو سياما مكاخي أرجون فن جاني خنديرا فلالا جتساتو مئاوا أكنا دي وللا جبادو أرجون موتي جالالا bakka gartee qubbii yookaan muudama isaanii sirna gadaa yeroo sanii sirna gadaa raabaadorii akkaataatti namni biyya takka ittiin bulchuu danda'u laallee baanetti jirra jechuudha. Qubbii yookaan amanamummaa gartee namni kun biyya tanaaf ni taa'ee biyya tana bulchuu ni danda'a waan ja'amurraa sirna gadaa raabaadoriitirraa tokko ilaallee jirra jechuudha akka dhufneen. Lammaffaan rohoo gara imaluu obboleessa keenyaa mee isiniif fa'imu. Gara taa'umsa raabaadorii san imaluu yaana jechuudha lamada. Haraa tokkorraa gara lamadaatti ce'uuf deemnaa jechuudha. Bakka inni dur taa'ee irraa lolchiisee jechuudha. Yeroo taa'ee irraa lolchiisee jechuudha. Gosh taane jechuudha. Isa dafaarratoo maal agarsiifna? Egaa akkuma reefu isin jennatti amma iddoo nuti jirru qubsuma raabaadorii bakka inni taa'ee waraana isaa irraa imalchiisee jechuudha. Argaa jirtanitti dhagaaleen amma isin garsiisna kuni dhagaan kun kan maalitti ni beektanii? Dhagaa gartee waraanni raabaadorii yeroo fi gartee lolaaf deemu jechuudha. Yeroo imala dhagaa tokko namuu fudhatee gartee imala isaa itti fufa jechuudha maasis fudhate. Tisha kaayyatanii dhagaa kana dhagaalee ganamaatu hammaaree karaa facaase malee dhagaan hedduutu as jira jechuudha. Wantummaan amma as jiru waraanni isaa akka hijaaba hin qabne mul'isaa jechuudha. Qabrii isaanii santu jira jechuudha. Bakka ilmaan isaa qabrii ilmaan isaatu jira jechuudha. Iddoo gama karaa ammas bakka biraa sadaffaarra jechuudha. Gamuma kanaanuu aanaan Kombolchaa aanaa akkaan seenaa qabu bikka afran qalloonitti awwaalame daangaa daga irratti awwaalame akkasuma biyya kulanii boruu biyya raabaadoriin taa'ee ittiin Turkii wajjin itti wal muggudaa ture. Kombolchi seenaa addaa tan qabdu akkasuma biyya dhagaan aruusaa isii keessatti argamu biyya Aynugus dabbasaa isaa itti haaddate aanaan Kombolchaa seenaa isii keessa jirtu keessa deemnee fixuu hin dandeenyu biyya baazuuqaa namni irra guddaan keessan du'ee jechaa turtanii baazuuqaan amata 30 booda mul'ateeti jira jechuudha. Waraana keessa namni ture nama beekamaa ture. Waraana inni keessa waraana bilisummaa Oromoo keessa ture. Araddaa bakkeetti namni hin beeknes ni barta. Garuu baazuqaa jechuun namni hin dhageen hin jiru. Malee kanaafuu diyaaspooroonni keenya kan akka waamiifaan nu galatoomaa isiniin jenna warri gartee isa cinaa dhaabbattanii sammuu isaa wallaanuudhaaf yaalii godhaa jirtanillee galatoomaa isiniin jenna. Ijoolleen teenya tan biyya ambaa jirtan hundi keessa warri biyya alaa jirtan keessattuu gootota Oromoo cinaa kana dhaabbachuun keessan hedduu namatti tola. Namoota aartiirra jiru kaka'umsa isaanii namoota akka kiyyaa kana hunda ilaaltanii warri deeggarsaa fi ispoonsora naa ta'aa jirtan hundi keessanuu hedduun isin galateeffadha. Naaf jiraadhaa bakka jirtanitti nagayaa fi fayyaa isinitti haa ta'u gara dalagaa teenyaa haa imallu. Kanaafuu aboshaatti hundi keessanuu maata shukulee marbel wanti seenaan raabaadorii tana fakkaatti waraanni isaatillee hanga akka hin qabne lakkoofsa waraana isaa maaliin beekuu danda'a hawaasni naannoo kanaa jechuudha. Diloomina dhagaalee kanaatiin jechuudha maata shukulee marbel raabaadorii waraana safaataa qabaachuun turre Turkii garuu cabsuu dadhabee raagatee dhufe jaanii adarticha kun Turkii manni jaamuhuni ummata amma nuti adaree jennuun kana jechuudha. Seenaa agartee isaanii seenaa adareen akkaataatti itti qubatteetis waliin kattichi yaanu ta'a. Amma bakka waraana isaa jirra. Duwida waan isaa isin garsiiseetiin jira. Bakka eeyituu isaa turtees isin garsiiseetiin jira. Amma bakka taa'umsa isaa itti yaa'u jira jechuudha. Taa'umsa isaa deemee. Dhagaan kun yoo irratillee waraanni irratti si garsiisa jechuudha. Dhagaan ni lakkaawwan jechuudha. Yeroo bobbaa amma hogguu waraanni isaanii ka'ee deemu. Dhagaa kana fudhatanii tokko tokko isaanii kutan hoggaa galan dhagaa kana haran jechuun namuu asitti asuma dhagaa kana lakkaawanii namni kutee galee hammana raafe hammana galee dhaguma kana hogguu isaan galan lakkaawanii jechuudha. Akkasiin adda baasan jechuudha. Dhagaa kana irratti lakkoofsa adda baafata. Oromoon duruu baratee ijaarraa meeqaa dura? Biitiin nuti irraa kaanee dhufnee biyya sana kun walaa lakkamaa argaa jirtan. Biyya sana irraa kaanee dhufnee bakki jirru maal caakkaa dila kana keessa deemnee kunoo tulluu tana dabarree tanaan akkanatti gartee as dabarree jirra jechuudha. Amma garaan irra imalaa jirulleen caakkaalee kana keessaa jechuudha. Iddoon kun iddoo gartee taa'umsa isaanii yookaan walgahii isaanii
mooraa isaanii jechuun masaraa isaaniitii asiin jechuudha. Masaraa isaanii karaa kanaan seentaa. Lafti dirreedha gama haala shokolee marbeel walitti ilaal. Akkuma argaa jirtan dachiin dirreedha jechuudha. Asiin caakkaa jira jechuudha. Asiin immoo dirreen tana fakkaatti. Dirreen kunoo fardi kunoo tayyaan san tana kala. Xiqqoo namaatu babbaqe. Akka waraanni dhagaa irraa fudhatu isin garsiifnee jirra. Amma bakki nuti argamnu dirree inni keessa taa'u yookaan masaraa isaa keessatti argamna jechuudha. Maaliif masaraa tana filatee jechuun keessan hin oolamu? Iddoo teessuma tana raaree tana dirree tana maaliif filatee jechuun keessan hin oolamu? Akkuma argaa jirtanitti caakkaa kana keessa iddoo wanti biicaan argamtu sallaal bakka aadaan sanitti argamu san gubbaadha. Waardiyaa irraa baadoorii ture jechuudha. Caakkaaleen gaa kana fakkaata akkuma argaa jirtan gaaraan uwwifamteeti gaa kan jirtu jechuudha. Aladdaan tuni mee haalaan walumaanu. Obboleessa keenya isiniif iddoo kana wanni filateef ji'a kallattii afraninuu isaaf mijoitu waan taateef bakka tana taa'ee bakka waan hunda shir jee laaluu danda'a. Sanii fi arma irraa filatee arma irraa bobbaasaa bakki inni taa'u asii jechuudha. Asii waardiyaan isaa gama sanii ji'a kanaanis waan dhufu waardiyaa jira. Gama kanaanis kallattii cufaanuu akkasitti asirraa imalchiisaa asirraa lolaa jechuudha. Qubsumtisaa asii jechuudha. Badooriin bakki jedhamu inni asirra dirree tana guutumattu waraana isaatiif inni asirra qubatanii asirra ta'anii asirra jiraatanii jechuudha. Egaa kallattii afuraniin akkuma agartanitti bakka naduubaa tanaas gaarii naduubaa kunis bakka zabanyaan irra taa'u yookaan waardiyaan irra taa'u jechuudha. Achi jechuudha. Kallattii afran sana amma isinitti agarsiisuudha. Amma kanatti ilaala yoo fi kanatti ichi qabne tusiilee takka takkaatu nu dhohisaa maaliif diroonii hin qabnu kaameraa diroonii kan samiirra yookaan waate gamanarraa isinitti ichi agarsiisa. Kallattii afranuunu waan ajaa'iba yaada ajaa'iba sana namni dur kun akkamitti kan nurraa yaadu ilaalaa. Mee sammuma isaanii tana isin garsiisa dirreen irra jiru tana laali gaara gartee na duubaan jiru kanaas laali kan kallattii hundaan bakki nuti argamnu tun dirreedha garuu gaaraa marfamtee jirti. Marfama gaaraa kana hunda isinitti agarsiisa hanga dhumaatti turtii gaarii maaliif diina isaa ofirraa qorachuuf waan ta'eef as filate jechuudha. Kallattii hundaan gaaraan kana marfamtee jirti. Akkuma argaa jirtanitti caakkaa kana keessa iddoo wanti biicaan argamtu sallaal bakka aadaan sanitti argamu san gubbaadha. Waardiyaa irraa baadoorii ture jechuudha. Caakkaaleen gaa kana fakkaata akkuma argaa jirtan gaaraan uwwifamteeti gaa kan jirtu jechuudha. Aladdaan tuni mee haalaan